Tole jaalabaa mirgaa fayyaa ta'ii jaallanni miseensota gameeyyii adda bilisummaa Oromoo baga nagaa wal agarree baga guyyaa goototaa nagaan geessanii Ramadaan keessa jirra. Ramadaan Kariim isa kanas immoo akkuma jalqabnetti milkiidhaan akka xumurtan jaallan keenya warri soomanaa jirtan isiniif hawwaa baga nagaan as geenyen jedha. Ani nama dura dubbatu jaalli tokko na dura dubbateera gara boodaa irra dhufa erga namni dubbii fixeen itti dabalaa jedhee nuuf eegaa jira. Jaalabaa mirgaasitu jalqabanaan jedhee gaariidha. Waan hafes jaallan hafanii yoo jiraatan itti dabalu. Egaa waa'ee guyyaa kanaa waanuma jaallan keenya gootota keenya kabajnuufitu irra deddeebinee walitti himna malee keessattuu isin warri mana kana keessa jirtaniif ayyaana kanarraa hirmaattanii warra namatti himu malee warra itti himan miti. Tolchitanii beektu garuu kabajaadhuma fi irra deebinee yaadachuudhuma jaallan keenyaatii fi jaallan keenyaatiif nan dubbadhaa gaanifatinaati. Wareegama uummata keenyaa qabsoodhaa fi mirga saba keenyaatiif godhame waan ilaaluuni durirraa kaasee dhalootuma saba keenyaa alagaanii ollaan hamtuun nu maddiitti dhalatu wajjinii wal qabatamee kan deemaa as ga'e akka ta'edha kan dhageenyu. Bara durii yeroo meeshaan lolaa hin jiraatin yookaan babal'atini Oromoonni falmaarra akka ture ni dhageenya. Falmaa ture kanarratti naannoo har'a jirru kanaa fi hanga qubsumaa warra Tigraay ga'utti lafamma Gondor jedhamee Amaarri qabatee taa'u kana hundumaa dhaqee dhuunfatuudhaa fi diina of duraa maksuu bira dabree abbaa biyyaatti ta'ee achi qubatee bulchaa akka jiru akka turetti kan seenaan nutti himu. Egaa bara sana meeshaan lolaa waan hin turree fi mootummaan Oromoo immoo kan hiriyaan qabdes waan tureef jaarmaa cimaas qabaachaa waan tureef diina haleelaadhaa fi mo'aa duraa maksaa ture. Bara sana iyyuu hanga fedhanaa mo'amu malee utuma mo'anii iyyuu wareeginni jiraata. Wareega baaseeraa garuu akka gara boodaa yeroo Oromoon qawwee harkaan qabne alagaan immoo qawwee horattee dhuftee nama keenya wareega baasiftee sana akka hin turre dhageenya. Bara jarri qawwee argatanii namni keenya immoo qawwee hin argatinii lola ta'een wal dura dhaabbannaa fi weerara tureen uummanni keenya walakkaan isaa gara miliyoonota 5tti kan afaamu akka falmaa godhame keessatti baroota walitti dhaabbatan hanga tokkotti loloota ta'aniin duguugame lafarraa haxaame kan seenaan nutti himu. Egaa dhalooti boodaa kun illee kan amma onnannee anaannannee qabsoo kanatti seenamee namayyuu har'a asii kunoo hanga ammaatti illee wareegame kan jiruuf isaanuma laallee isaanumaan fakkii godhanneeti biyya abbootii keenyaa tiksanii asiin nuu ga'anii fi mirga saba keenyaa tiffachuu jedhee dhalooti gara boodaa kun illee waan kanarraa qabsoo bilisummaa kanatti seenee itti jira. Egaa namoota bara durii sana seenaan akka gariitti nuuf hin galmeessine warra gara boodaa kan ammoo hanga tokko maqaa isaanii dhageenya. Kan yaadannus kan galmee seenarraa qabnus ol kaa'annaa isaanii kabajamtoota keenyaa fi warra nuti faarsinu warra nuti fakkii godhannu warra nuti ittiin boonnudha. Dhalooti boodaa kunis erga haalli baranee kanatti of ijaaruudhaan mootummaa Habashaa yookaan nafxanyootaa dura dhaabbatuudhaaf yeroo godhamus warruma duraanii fakkatamee falmaa godhama keessatti
yeroo jaalle limoo qilxuu farraa kaasee hanga kan Shinnigaatti wareega gabaabne duraa kaasee dhiiraa dhalaan keenya akka adda addaatti wareega hedduu baasanii warra akka jaalsaa tuufaa warri akka jaal qananiifaa warra akka jaal guulaa maayaa fa'aa banaa yeroo sanatti buttaa katuree jaallanni hedduutu falmaa kanarratti wareega guddaa sana booda murnaanis mata mataadhaanis dirree lolaattis mana hidhaattis bakkoota adda addaatti wareega baasaa as ga'eera Oromooni. Amma guyyaa kanaa kan ittiin sababsannee ittiin wal geenyuuf kan sababaa ta'e kan Shinnigaati. Shinnigaa kan lafaa biyya Ugaaden keessatti argamtutti jaallan keenya bakka tokko wareegamuu isaaniitiin kan isaan duraa hundumaatiif kan isaan boodaa hundumaallee wal qabsiifnee walii yaadanna. Ammoo isheen kan guyyaa sanaa kan irra ulfaattuu taatee fi yeroo ishee wajjin haalatti ta'ee wajjin kan qalbii nama harkifte jechuudhaan guyyaan kun keessaa qabatamte. Egaa guyyaan kun yeroo ta'uu ishee amma seenaa isaa odeeffannoo isaa nama gaafas hin turiniif dhaloota haaraa kanaaf himamutti waa hedduun mataa namaa keessa dhufa. Maaliifitu jarri kun bakka tokko yaa'anii utoo hogganoota beekamoo fi qabsoo kanaaf barbaachisoo ta'uun isaanii jiru. Akkamittiin argitee karaa intaanetti deemanii dhaqanii dirmanii eeggannoon akkamittiin godhaminii fi waan kana fakkaatu gaaffiin adda addaa ni ka'a. Egaa jaallan yeroo wareegame mudatutti waan hundaa'uu eeggattee hin fixattu haa ta'u garuu hanga tokko yeroo lola dhaqan illee qorannoo dursanii qopheeffachuudhaan sirnaan loluudhaa fi walii qusattuudhaa fi gootummaa daangaa baheen rasaasa diinaatti akka hin dirmine namni eeggataadhuma wal tiksaas of tiksaas diina lolaa bobbaan akkasiis yeroo godhamtu qophiin inuma godhamaa eeggannoon isinuma godhamaa. Egaa inuma mudatte jechuudha. Inuma mudatte malee qophiin godhamuu dhabee miti. Bobbaa gaafa sana taate sanarratti kanaan durallee egaa yeroo waggaa waggaan akkasuma wal qeejjuu waliif ibsaa turre warri yeroo sanatti turre amma sirran deebi'aa naannoo Habrootii fi Ubarraa gidduu laga Gaaleetti irraatti kan bobbaan sun godhame. Mooraa gara nama 60 of keessaa qabu keessaatu bobbaan sun geggeeffamtee mooraa sana warra gaafas waliin turre keessaa naaf jaalbulusoon jaaladhaa. Nama 60 ture siniin jedhu kanarraa har'aa ol jedhee gad jedhee barbaaddee dhabaa. Biyya alaas biyya keessaas addunyaa kana hundarraa'u jiraatu ni mala. Yookaan jiraachuun ni malti. Yaadadhu nan dhabe jechuudha. Kanaaf akka tasaa ta'e akka nama gaddisiisutti akka nama ajaa'ibuttis warra gaafa sana yeroo maayitiif jaallan sana agarre sana booda miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkollee kan isaanii tun argin isaan wareegaman namni gaafa sanatti turre keessaa gaa jaalburussoo fi ana turre jaalburussoo har'a hin jiru anatu jira. Warri sun hundinuu akka ta'anii jiraachuun waan baay'ee nama gammachiisu waan itti quufan waan argitee gammadaa jiraatan nuti silaa gaa akka godhanii jiru maaf jiraatamaa baay'ee gaddina isaan qofa jaallan keenya kurnan qofa ta'ini 60 sunis irra guddaan isaanii falmaa irratti kadhamnee fi 60 qofa miti isaan boodas immoo hangana kan hin jedhamne jaallan keenya baay'ee hedduu ta'anneerra
gadda guddaadhaan itti gaata. Kan hin beekne iyyuu oduu dhaga'uudhaan haala isaarraa gadda guddaatti itti dhaga'ama. Kan immoo beekuun quba qabnu haala akkasiisu yeroo mudatu waggaa waggaadhaan haaraan mul'atu guddaan itti dhaga'amaa jechuudha. Egaa eenyummaa jaallan keenya sana irra deddeebi'amee waggaa waggaan yeroo hundumaa waan isinii dhufamu irra deddeebi'u hoogganoota keenya irra guddaanii dhimmi sun maalii wal jala yaa'anii kan jedhu akeekni isaa maalii dhimma jaarmaatii fi dhimma dhiyeessiitu rakkoo ta'ee ture dirreetti. Dhimma dhiyeessii sana furuun ni barbaachisaa. Dhimmi jaarmaanis akkasuma tokko rakkoo ture. Kanaafuu humna wayyaadhaan deemamee marii gahaan akka jaarmaatti akka namni tokkeetti yookaan akka murnaatti namuma wal mari'atee adda galu hin ta'in sirna jaarmaa tokkoon lakkoofsa wayyaa tokkoon bakka bu'ootiin warra dirreerraa barbaachisaniif keessatti argamanii marii akka godhanii walga'iin sun godhamee deemame. Akka deemamu godhame egaa waa lamaan dhimma jaarmaatti fi dhimma dhiyeessii sana booda immoo hojii biyya biraatti alaatti illee dippiloomaasiitiif nama ramadanii warri hafan akka deebi'amuudhaaf yaadameeti. Wal duukaa yaa'uun sun nama hangisuni jaallan hanga tokko karaadhaa fi waliin deemanii jennu malee qabsoodhumaaf hojiidhumaaf haalaan barbaachisaa ta'uudhaan miti. Hangi hafne irraa hafnee sila akka hojichaatii fi hangi hafne sunu namnu nuti immoo hojii duubaatiifamnee yeroo sana egaa naannoo sanatti akka warra hoogganoota godina bahaatti nu lamaanii lama qabaatu irraa kan hafee jaalleensoo elemoo jaalguddataa gurmuutu bobbaarratti hafee jaal guutamaan jaal falmataa guutamaan waa bobbaa sana keessa jiranii deemee warri hafne hojiidhaaf barbaachisa hafeera iyyuu namiyyuu hafeera sila akka hojichaatiif waliin deemama ture jechuudha. Hin deemne egaa akkasitti namni akka deemu ta'e eeggannoon godhamuu ni dhabdu. Tokkoffaa karaa qoratameera. Lammaffaa namni karaa akka gaariitti beeku kadhatamee horiin guddaanis baafamee fi karaa kana qaxxaamurtee diinarraa maksee kan geggeessu. Inni suni nama hoogganaa ajaja waraana Sumaalee ka ture. Ajaja cibirraa waraana Sumaalee ka ture. Lafas beeku, afaanis beeku, waa hundaa beeku. Yoo walitti dhufame illee dubbatee karaarraa dabarsa jedhamee nama yaadamutu kadhatamees horiin guddaanis baafamee fi akka geessu godhame sanatti dabalee afaan beekuudhaanis aadaadhumaan illee immoo warra baddaa gad dhufame yookaan immoo Oromiyaa gara oliirraa dhufame kana utuma dadarrirraa utuu dhattee ciroorraa utuu dhattee seenii abashuma jetti haa ta'u garuu isammoo hawaasi olimmoo sana ol jetti namumti sees fakkaatu namni amantii sana illee yeroo sana fa'aa akkitti Sumaalee dur nama jeessu shaadaa qabadhu jetti yoo shaadaa beekanii qabatan yuunivarsiitii salaatii jetti yoo salaatu ati barte akka gaarii salaata gaarii islaama jettee sidhiitti yoo sana wal'aalte yeroo sedii nama Oromoo mataa keessa dhaatutti ture jechuudha. Kanaaf mee ijoolloomti salaatuuf beekan jedhameeti darasaanis sheeknis namni afaan beeku waan kana keessatti makamee qophiin gahaan godhamee geggeeffamame. Qophiin kanaa olii waan humnaa olii tafe malee wanti humna keessa jiru kan hin godhamin hin turreessu. Ataatoti garuu egaa mudatteetti hiriyamaa ta'ee nu mudatee wareega baay'ee ulfaataa baafneerra eegasi asis egaa wareega baasaa jiru. Wareegamni isaanii sunni wareegaan gammaa bahaa jiru. Kumootatti kalaqaamam Oromoon haala adda addaatiin dhumaa jiru. Kanaaf murannoo guddoo kan namatti horee fi kan seexaa namatti dhufee fi kan qabsoo kanarraa akka of duuban deebine nama godhaa jirudha jechuudha. Kanaan jaallan hedduutu faana isaanii bu'ee gumaa isaanii baasuudhaaf fi wareega isaaniitti immoo ija gochuudhaaf isaan booda faana isaaniirra wareegama. Amma yeroo keessan balleessuudhaan hin barbaadne malee fuula koo dura akka taa'u
gootota keenya qondaalota waraanaa, dabballoota, ajajjoota, shamarranii fi ijoollee dheeraa yoo dhiibne gootota urjii meeqa yoo maqaa dha'uudha tarreessuu baanne miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kanan tarii galmeerraa waan hin taanee fi kan inni irra utaalellee jiraachuu ni mala. As fuula koo duratti nama 52 tarrisa qaba. Miseensota gumii sabaa qofa. Kuni hoogganoota keenya warra hafaniin alatti jechuudha. Maal jechuudha wareega guddaa baafneef hoogganni hangana ga'u dhaaba kamiin keessattu dhugaadhaan wareegamaa hanga murtaa'e wareegamaa kaanii of qusataa wal qusataati jiraatanii qabsoo geggeessanii itti fufanii sadarkaatti hirmatu qaba. Akkuma isin beektan hoogganoonni keessan ajajootiin keessan warri miseensota gumii sabaa turan hedduun isin dura kutanii isin of duubatti dhorkaa akka turtan malee namni ayyaanallattummaadhaan of jaallatuudhaan dan jiraadhaa ati deemii dhumi namaan jedha akkan turre ilmaan Oromoo gootummaa akkamiitiin akka lolaa turan hundi keessan warra garii awwaaltanii garii immoo awwaaluu sana yoo dadhabdanii hidhannoo irraa fuutanii gariin immoo madaa'ee ba'ee erga argitee mooraa ga'ee booda itti jabaattee madaan isaa ulfaattu ta'uudhaan wareegamee kan awwaaltan kan maqaatti beektan kan waliin loltan akka tasaa taatan immoo isin warri har'a jirtan immoo jiraattanii waa'ee isaanii yaadatuu danda'uun waan guddaadha ni beektu. Kanaaf gabaabdu wareega sinniggaa boodas wareega guddaa baafneerra har'allee immoo wareega baasaa jiru. Kana keessatti wanti nama gaddisiisullee yoo jiraate kan nama gammachiisutu caala. Maaliif wareegamoonni baafne sun gatii malee namni hanga ammaa mirgoota hanga tokko arganneerra. Mirgoota san wafan argachuudhaaf immoo gatii barbaachisu hanga lubbuutti illee suuraa fi qusatinarra illee baasaa jira Oromoon. Wanti kanarra nama gammachiisu jiru. Yoo kun ta'e yoo murannoon kun jiraate yoo wareega sana baasuun jiraate akkuma kanaan dura mirga hanga tokko arganne bilisummaa keenya argachuun gaaffii tokko jiru qabu. Yoo qabsaa'uu baanne yoo du'aa hin jiraanne yoo wareega barbaachisu immoo hin baanne hin bilisoomnu sana caalaa immoo wareegama jaallan keenyaatti illee gatiidhaa fi jangoonu jechuudha. Amma abdii guddaan jiru ni bilisoomnas fi wareegi jaallan keenyaas gatii argataa jechuudha. Kun baay'ee waan nu gammachiisuu fi abdii nutti bulchuudha. Egaa yeroo wareegota baanne yaadannu jaallan keenyas waliin yaadannu yeroo hundumaa'uu waa'ee isa fuula keenya duratti hafe yaaduudhaaf wal yaadachiisuun wal qaabachiisuun karaa irratti wal tikfachuun qabsoon kun akkasiin milkooftu gochuudhaan waan nurraa eegamu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Isa darbe yaadatu qofaaf utuu hin ta'in inni fuula keenya duraa baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaatti barri ni jijjiiramaa, haalli ni jijjiiramaa dhugaadhaa haalaan wajjin jijjiiramuunis gaarii. Haa ta'u garuu tokko illee akka kaleessa nuti beeknu sana miti. Abaa'oon akka kaleessaa miti. Waboo kaleessaa miti. Haalli Oromoon biyya alaa diyaaspooraan jiru akka gaafa dur nuti beeknu sana miti. Durii numaayuu hin jiruufi maaliif akkam jira jennee iyyuu dubbanna. Kutaa addunyaa tokkotti nama tokko 5 3 4 kanarra hin jiru bara sana. Amma kunoo abbaa biyyaa ta'ee deemee biyya biraatti lakkoofsisaa guddaadha. Jiraatuu bira kutee warra qabsoonni keessatti sadarkaa guddaatti kunoo akkasitti itti geggeeffamu ta'ee jira. Koronaatu iyyuu nama dhibe malee egaa sadarkaa lakkoofsa guddaadhaan addunyaa hundarraa Minisootaatti meeqaan wal ga'ee achitti hojii jaarmaa, hojii ispoortii, hojii aadaa meeqa hojjetaa jechuudha. Jijjiirraa jira yeroo hin jedhu kana faadha. Keessattuu akkaataa nama nuti bara boodaa kana karaa lolaa, karaa dagaa jennee dirqamnee utuu hin barbaadiin bakka lamatti qoodamnee qabsoo kana
geggeessaatti jiru kunis danqaa guddaa nutti fidee nu gaadi'ee bifa nu qaqqabsiisee wal dhuunfannoo nu dhorkee akkaataatti nama yaachisu yeroo tokko nama gaddisiisu nama aarsu keessatti argamnaa jechuudha. Wanti hir'inni guddaan jiru maali? Durii heerri bakka guddaa qaba. Har'a keessattuu karaa biyya alaa kanaan isintu narra beekaa. Abbaan yoo barbaade ajajamaa, yoo barbaade dhaggeeffataa, yoo barbaade abboomamaa, yoo barbaaduu baate waanuma barbaadu godhaa. Kan akkasii sana hundaa wajjiniin qabsoo goota. Dirreettis waraanni duruu ni beennaa baatti, dhiyatti, kibbatti, kibba ba'aa jennee walirraa fagaannee sadarkaa wal dhuunfatuu hin dandeenyu keessallee yoo tuqe namuu bakka jirutti naamusa guddaadhaan waliin tarkaanfatuu fi warraaqummaadhaan wal dhaga'uudhaan walii abboomamuu guddaatu ture. Amma adda haalli nagaa isa jedhamu kanaaf lolanni jedhamu kun nu qoodi. Akka waan dhaabbiidhaaf ilaalchaan illee gara gorree nu fakkeessi qaamaan waan walirraa fagaannu fi sana caalaa haalli diyaaspooraa jiru kuni qunnamtiin waan carraan isaa banameef moobaayilii kanaan akka feene waan wal agarru qaamumaan adda jirra malee namni dirree qabsoo jiruuf namni Awurooppaa jiru yookaan Awustiraaliyaa yookaan Kanaadaa jiru akkuma tokko odeeffannoonni wal jijjiiranne hin jiru. Wanti inni waliin gaafanne hin jiru. Waan barbaade wal jijjiirrattaa daangaa hin qabu. Kun immoo odeeffannoo qofatu hin ta'in mi'allee akkasuma wal jijjiirra. Hanga sadarkaa doolaraatti maallaqaatti. Inni kun immoo dur inni beektu hundumti keessatti hangam tokko maallaqni inni tumti kan Itoophiyaa iyyuu doolara chaafu akkan argamne yoo argame waanuma namni tokko mataatti ittiin godhu yoo dhaabi ittiin uffata namaa bitee yookaan immoo argitee rasaasa ittiin namaa bitee malee namni mataatti maallaqa baatee baalaan addatti hin ilaalu. Kanaaf jedhee waliin jibbuu kanaaf jedhee amala adda addaa hin baafatu. Akka garuu yeroo namni hangi tokko borsaatti doolara baatee deemu inni kaan immoo haga budaaru sirni ittiin wal to'atanii qoodanii raabsanii haala wal qixxee ta'e tokkoon wal tolumaan sanii ganii wal jiraachisan hin jirretti burroomina guddaa jira. Kaanii qananii keessa kaan immoo agabuudhaaf beellaaf daaraa fi rakkina guddaa keessa jiraatame kana wal dandeessisuun illee yerootti hir'inni rakkinni jiru keessa yeroo mariidhaa fi wal quba qabeenyaan hojjechuun itti hir'inni jiru keessa jirra. Haa ta'u garuu kun hundinuu ta'ee wanti xiqqoosee nama obsisiisu nama jajjabeessu yeroo ammaatti haalli anatu sirra beekaa anatu qabsoo kanatti irra aanaa jechuudha malee dhaaban ganaa kaayoo biraan hordofaa diinatti nachi galaa yookaan nan ganaa jechuun waan hin mul'anneef isheen kunis diinuma hanga fuula deeffannee hunda keenyaaf diina keenyatti fuulleffannee waan dandeenyu godhaa hanga jirutti abdii naman kutachiisuudhaaf inni kunii fi waaltomina dhabi kun illee yoo jiraatte numa furamtii diinumatti namni hundinuu baga fuulleffate baga wal diina hin godhatin ka jedhu abdii namatti ni bulchaa. Diina waan ilaaluun immoo namayyuu karayyuu wareegaa baasuudhaaf muradoodhaan diina dura dhaabbatu diina jibbee firammoo jabeeffatu baruun irras walii kutuunii fi kun hundinuu ta'e immoo wal xireeffatuudhaaf wal jibbuudhaaf wal diinuunfatuun dhiifame diinumatti fuulleffatu jiraatuun ni jira karayyuun kun waan gaarii tokko egaa kana bira darbee jabaannee tokkummaa waan balleessuuf qabu. Innichi dardaraaf inni dullachis yoo wal gargaaree numa tola. Inni ijoolleenii fi inni dhiiraa fi dubartiinis ka keessa jirus kan ala jirus yoo harka wal qabate qabsoon kun numa daran cimti malee balaan fi miidhamni dhuftu hin jirtu. Wanti tokko beekamaadha. Haalli akka jijjiiramaa dhufee qabsoon bifa haaraadhaan akka kaleessaa qabatu hin ta'in dhaloota haaraadhaan bifa haaraadhaan waan geggeeffamuu akka qabduu fi yaadi dhaloota haaraa dhageettii qabaatu akka qabu
Garuu namni jiru hundimmoo waan isa dhaalu, waan humna isaa, waan dandeettii isaa, waan qooda isaa yeroo gumaachu yoo walitti dabalame diinuma daranuma injifannaadhaa fi malee egaa haalli jijjiirame kun hedduus nama ajaa'ibu garuu karaa kaaniin immoo numa furama jennee yaadna. Qabsoo keessatti silaa'u waan dhufu hin beekani akka dhufetti qabaniitu marraa'aadhaaf hojjechuu malee waan hedduullee immoo itti rakkannus miti jechuudha karaa tokkoon. Waan jiru akka taatettu taatu diinni numa dhabamti. Humni yoo xiqqaate wal qabannee ta'uu baannu wal bubuufneellee diinumatti duulaa waan jennu. Kan keessaa nuu jabaatee diina kana ni dhabamsiisaa milkiin ni dhufaa inni himatu abdanne. Egaa akkuma silee jedhee yeroo ayyaana kanaaf wal geenyu yookaan immoo waggaan dhufee yaadannutti isa darbe qofatu hin ta'in isa fuulduraa yaaduu qabna. Namni hundi Oromoo ta'e yookaan miseensota adda bilisummaa Oromoo keessattuu kan godhuu qabnu dubbii jaarmaa, dubbii naamusaa, dubbii seeraa yoomillee fardeessuun jabeessuun kanatti cichuun gowwummaatti ilaalamuu qabu jaalladha. Biyya alaallee yoo jiraanne lafa feenellee yoo jiraanne yoo jaarmaa keenya hin qabne yoo OLF'n hin jabeeffatin yoo sirna ittiin wal gaafannu, sirna ittiin wal qeeqnu, sirna ittiin wal tikfannu, sirna ittiin wal to'annu hin qabaanne yoo sirna ittiin wal badhaasnu, sirna ittiin wal galateeffannu, sirna ittiin wal madaallu hin qabaanne tokko tokkoon namni hangi qabsoo gochuu danda'a. Wanta birallee yoo jabaa ta'e murtaa'aadhumaa jechuudha. Kanaafuu nama dirree qabsoo jiru dhiisaati, nama biyya keessa diinaa wajjin kokkee wal qabaa qabu jiru dhiisaati, biyyuma alaawuu namni jiru seeraa heera dhaaba keenyaa jabeeffate. Dirmannaa fi maallaqni nuti dirmannu kunis yaadi nuti dirmannu kunis akka qabsoon barbaaddu yoo ta'uu qabaatte ka diigamaaf gumaachu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu wal mari'annee wal ajjisnee karaatti wal deebisnee nama biraa immoo karaatti deebisu dura ofii dura karaatti deebinee ofii keenya of gaafannee of sirreessinee fakkii walii kaanee nama biraatti immoo bobba'uudhaaf itti duuluudhaaf sirreeffachuutti bobba'uudhaaf nama akka durbeen nutti haareffadhu sassaabbadhu ennee qawwee irraa hinnee adabnee sirreessinee qabsoo goosisuu illee yoo dadhabne wanti nuti godhuu dandeenyu ni jira. Isa sana gochuudhumaafuu murannoodhaaf of kenniisa qabaatu dhabuutu jira malee yeroo tokko tokko maal gochuu dandeenya? Habalu dhaabbadhu karaan jirtu karaan sun namni hin baastu jedhamee itti himamee gorfamee yoo dide gaarii ganagaatti anaaf durii nutu qabsoo waliin nu fide qabsoo jaalala nu godhee wal jala nu yaasa ammaan si wajjiniin hojjechuu yookaan immoo jaala ta'uu yookaan immoo waliin nyaannee dhuguu yookaan argitee akka kaleessaatti wal ilaaluu hin dandeenye yookaan immoo hojiitti jirama jedhamu kanarratti irratti wal quban qabnu jedhamee illee argitee dabdi yoo harka walirraa fudhate dhaaba qofa irratti dhiisuu hoggana dhaabaa qofa irratti dhiisuu qooda guddaa bakka guddaa qaba. Namni yeroo argitee dhiisiin itti heddummaatu namni irratti dammaqe yookaan immoo anatu dhuma karaarra hin jirraa ofiin jedha. Yoo isuma karaarraa maqe sanaatti nama jabaadhaa namichi ga'u hin jiru jedhameetuma ciqilee jarraafame karaa kamiin maal ilaalee deebi'ee karaarra deebi'ee namni wal jala luuccaa. Kanaaf dhiibbaa wal irratti gochuun ni barbaachisaa, wal gorfachuun ni barbaachisaa. Fakkii walii ta'uun ni barbaachisaa. Dhiyeessitti qabsaa'ota biyya keessaatiif dirmachuun yaadaan dirmachuun abbaa immoo yeroo hundumaa abbaa jabeessuun of jabeessuudha qabsicha jabeessuudha. Kanaaf isa fuulduraatiifis bakka kenninu darbees yaadannu ayyaanni baradaa akka milkii nuuf haa ta'u waggaa ittaanu kan uummata keenya irraa roorroon kun salphattee mirga daraniitii fi kan irra wayyaa tokko gonfannu akka ta'u hawwii kooti
guddoon isin galatoofadha baga jiraattanii waan caqastanii fi fayyaa ta'a kana caalaa isinitti dheeressu asuma irratti dhaabaa fayyaa ta'an isiniin jedha jaallan fayyaa ta'an injifannoo uummata Oromoo.